Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabuu keessummeessaan keessanirraan murataa sabaati. Baga bara haaraa 2023 isin gahee barri haaraan kun bara nagaa kan gammachuu kan milkii kan injifannoo fi bilisummaa akka nuuf ta'u garanumaa hawwii qabnu dabarsina. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa keessatti qophii qabnu isin beeksifna. Qophiin irraaf qabannee dhiyaannes baruma haaraa 2023 kana sababeeffachuudhaan dhaamsa bara haaraa adda bilisummaa Oromoo irraa dabarfame ta'a. Guutummaa sagantaa keenyas kan qabatu kanuma ta'a. Jalqaba hanga xumuraan wajjin turaa isiniin jecha gara oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannetti isin dabarsina. Irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii. Irra deebi'uudhaan baga bara haaraa 2023 akkasumas amajjii tokko geessan baga geenye isiniin jechuu jaallanna. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Nageenyi keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Bara 2023 kana keessa uummanni keenya dhaaba kallacha qabsoo abdii Oromoof Oromiyaa kan weerartootaaf ammoo yaaddoo ta'e roga hundaan cimsataa fi jabeessaa walii birmataa fi wal deggeraa wareegama qabsoon feetu baasee mirga isaa akka harka galfatuuf yoomillee caalaa onneen socho'uun dirqama qabsoon nurraa eeggatudha jechuun addi bilisummaa Oromoo yaamicha taasise. Addi bilisummaa Oromoo yaamicha kana kan dabarsee dhaamsa bara haaraa 2023 sababa godhachuun ibsa kaleessa baase keessatti haalli Oromiyaa fi waliigala Impaayera Itoophiyaa rakkoolee siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa fi nageenyaa yeroo kamuu caalaa walxaxaa ta'e keessa galuun yaaddessaa waan jiruuf amala murnaa aangoorra jiru bilxiginnaarraa kaka'e falminni karaa nagaa dorgommii dimokiraasiin sagalee uummataa dhugoomsuun kan sichi sirreeffamee karaa qabatu waan ta'eef lammiileen Oromiyaa mootummaa jireenyaa fi nageenya isaaf wabii ta'uu dhugoomsuun fardii ta'uu addi bilisummaa Oromoo hubachiiseera. Gaagaamni caalu ummataaf biyya keenya irra hin geenye mootummaa ce'umsa biyyaalessa naannoo Oromiyaa ijaaruuf jabinaan qabsaa'uun Oromiyaa irratti nagaaf tasgabbiin wabii lubbuun jireenya lammiilee mirkaneessu akka dhugoomuuf dhaabonni siyaasaa hundi qooda isaanii bahatuun murteessaa ta'uu addi bilisummaa Oromoo amantaa qabu ibsata. Kanaafis jabinaan ka qabsaa'u ta'uu ibsa. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa dhaamsa bara haaraa adda bilisummaa Oromoo duuttaansinee isinii dhiyeessina. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo Jaal Gadaa Gabbisaa dhibee tiruu isa mudateen ammas mana iraarsaa keessatti rakkachaa jira. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo Jaal Gadaa Gabbisaa dhibee tiruu isa mudateen ammas mana iraarsaa keessatti rakkachaa jiraachuun barame. Miseensota qondaalotaa fi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo waggoota 3 fi akka tokkoon alatti ejjennoo siyaasaa isaanii qofaaf murna aangoo siyaasaa dhuunfateen manneen hidhaa garaagaraa keessatti iraarfamaa turaniif jiran keessaa Jaal Gadaa Gabbisaa isa tokko. Jaallan miseensota adda bilisummaa Oromoo hedduun fayyaa isaanii iddoo qubannaa isaanii irraa fuudhamanii manneen hidhaa keessatti dhibeef saaxilamuun rakkoo hamaaf affeeramaniiru. Jaal Gadaanis jaallan nagaan manaa fuudhamee dhibeef saaxilame keessaati.
Jaalgadaan kana dura mana hidhaa keessatti dhukkubsachuun mana wallaansaas dhoowwamee dhibeen isaa wayita itti hammaatu xumura irratti mana wallaansaatti geeffamee ilaalamuun gaafa eebila 8/2022tti ragaan qorannoo hospitaala guyyoota 20f taasifame akka mul'isetti dhibee tiruugoota hepataayitisi viiraal pooziitiivii ta'e sadarkaa baay'ee yaaddessaarra akka jiruun qabamuu isaatu baramee ture. Ammas Jaalgadaan dhibee isa mudate sanaaf mana hidhaa keessa taa'ee wallaansa gahaa waan dhabeef dhibichi itti hammaatee muddee 30/2022 ilaalamuuf mana wallaansaa geessanii dhibeen tiruu duraan isa mudate sun daran akka itti hammaate ragaan mana yaalaa ni mul'isa. Dhibee Jaalgadaa mudatee wal qabatee jaallan Jaalgadaa waliin mana hidhaatti raarfamaa jiranii fi maatiin Jaalgadaa haalli fayyummaa isaa hedduun yaaddesseera. Wallaansa barbaachisu argachuu dhabuun osoo arginuu jaalli kun akka nu harkatti hin duuneef Oromoon sagalee ta'uufii qaba jechuun ergaa isaanii sagalee bilisummaa Oromoof dabarsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun kanaan duras jaallan miseensota qondaalotaa fi hoogganoonni manneen hidhaa garaagaraa keessatti dhibeen akka rakkataa turan addatti Jaalbattee Urgeessaa dhibee fakkaataa Jaalgadaa kanaan mana hidhaa keessatti qabamuun hubaatii yeroo dheeraa booda hidhaarraa hiikamuun wallaansa argateen dhibee isa mudaterraa damdamatuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Oduu xumuraatiin Finfinnee mana barumsaa Jeneraal Waaqoo guutuutti dararaan hojjettootaa fi barattoota Oromoo irratti adeemsifamaa jiru hammaatee jira. Finfinnee mana barumsaa Jeneraal Waaqoo guutuutti dararaan hojjettootaaf barattoota Oromoo irratti adeemsifamaa jiru hammaatee jiraachuun barame. Addatti barsiisota sabboontotaa fi aantummaa uummataa akkasumas hojii isaaniitti illee cimoo ta'an irratti duulli kun xiyyeeffatee jira jechuun maddeen ifa godhu. Haaluma kanaan barsiisota ciccimoo lakkoofsaan 11 ta'an gariin fedhii isaanii malee mana barumsaa birootti yoo jijjiiraman barsiisota 4 ammoo hojiirraa ugguramuu isaanii maddeen eeraniiru. Bifuma kanaan barsiisonni ammaaf hojiirraa ugguraman Barsiisaa Misgaanuu Abbashuu, Barsiisaa Zalaalem Guddataa, Barsiisaa Saaqataa Baqqalee fi itti aanaa hoogganaa Qalbeessaa ka jedhamanidha. Kanneen fedha isaanii malee gara manneen barnootaa birootti jijjiiraman keessaa kan maqaa arganne Barsiisaa Yeetinnat Maammoo, Barsiisaa Alamaayyoo Nugusaa, Barsiistuu Daraartuu Darajjee, Barsiisaa Gammachiis Tashoomee, Barsiistuu Xeenaayee Tasfaayee, Barsiisaa Biiniyaam Taamiruu fi Barsiisaa Girmaa Ofgaati. Egaan dhaggeeffattoota keenya ammas irra deebinee baga baraaraa 2023 akkasumas amajji tokko geessan isiniin jecha oduun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif darbu kanarraa asuma irratti goolamnee jirra. Qophiilee afaan waliin yeroo gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya oduu isin nageessisuun jalqabee itti fufee jira. Ammas irra deebi'uudhaan barri haaraan 2023 kun bara nagaa kan gammachuu, kan milkii, kan injifannoo fi bilisummaa akka isiniif ta'u hawwina. Itti aansuudhaan dhaamsa bara haaraa adda bilisummaa Oromoo irraa darbetu isiniif dhiyaata kunooti. Dhaamsa adda bilisummaa Oromoo bara haaraa ammajjii 2023. Miseensota adda bilisummaa Oromoo, hoogganotaa fi miseensota akkasumas deeggartoota adda bilisummaa Oromoo kanneen mana hidhaa jirtaniif, qabsaa'ota waliigalaa qeerroo bilisummaa Oromoo, uummata Oromoo bal'aa deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo, firoottan qabsoo bilisummaa Oromoof hunda dura baga bara haaraa 2023 nagaan geenye jecha hawwii qabnu maqaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo, miseensota hoogganotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiranii, qabsaa'ota waliigalaa fi akkasuma uummata keenya gidiraa jaarraa tokko as argee hin beekne mudataa jiru garuu murannoon dimokiraasii fi mirgaaf falmaa finiinsaa jiruutiin isinii dabarsina. Barri haaraan kun uummata Oromoof bara ajjeechaa suukaneessaa,
roorroo fi gidiraan irraa dhaabbatu, haqnii fi dhugaan uummata Oromoo bakka argatee uummanni keenya mataa ol qabatee biyya isaa irratti nagaa fi tasgabbiin jiraatu akka nuuf ta'u hawwii qabnu dabarsina. Barri tokko xumuratee darbuun wayita haaraan bakka bu'u, bara dabarsine keessa haala akkamii keessa dabarre jedhanii of duuba deebi'anii ilaaluun milkii fi injifannoo argame tikfatuuf, rakkoo fi yaaddoo bara darbee bara haaraatti irra aanuuf karoorsoo fi socho'uuf akka gargaaru beekamaadha. Barri xumuraa jirru 2022 yeroo itti addi bilisummaa Oromoo akka dhaabaattii fi uummanni Oromoo akka sabaatti balaa fi roorroo akkaan ulfaataa nu mudatan tahee darbee jira. Miseensonnii fi hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo badii malee haqa waakkatamanii har'ayyuu manneen hidhaa keessatti gidiraarra turutti dabalee miseensa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo mana isaa keessaa waamamee bara itti ajjeefamee fi hanga ammaas haqa dhabamsiifamee keessa dabarre. Duulli maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu jedhuun Oromiyaa keessatti humnoota mootummaatiin geggeeffamaa jiruun uummanni keenya bara kana keessa bakka hedduutti ajjeechaa jumlaan barbadaa'insa qe'ee fi gidiraa suukaneessaan akka isa mudatuuf sababa ta'eera. Duulli humnoota finxaaleeyyii Amaaraa fi humna addaa mootummaa naannoo Amaaraa kan paartii Biltsiginnaa aangoorra jiruun ifatti deeggaramaa jiraniin Oromoo irratti geggeeffamaa jiru. Ammoo uummanni keenya erga jaarraa tokko oliin dura harkaa fi harma muramee humnaan gabroonfamee kaasee akka bara kanaa ifatti ajjeechaan suukaneessaan kan irratti raawwate akka hin jirre addunyatu arge. Weerartoonni faannoo jedhaman of fuuldura golgachuun kan akeeka Minilikii deebisuu qabanii fi hidhattoonni PP'n bobbaasee walitti tumsuun yakki morma muranii fannisuu fi roorroon suukaneessaan raawwachuurra darbanii waraabanii ittiin dhaadataa fi agarsiifataa turan haalli uummata keenya sadarkaa jiraachuu fi dhabamuurra yookaan dhabamuurra jiraachuuf falmachuu mirkaneesse. Duula uummata Oromoo irratti addatti waliigalatti lammiilee Oromiyaa irratti humnoota qindaa'oo ta'an kanneeniin bara 2022 xumurame kana keessa geggeeffame lakkuma babal'ataa deemuun sochiin of ittisuu qeerroo bilisummaa Oromoo fi barattootaan waliigalatti uummata Oromootiin guutuu Oromiyaa keessatti taasifames Oromoon roorroo daangaa dabarte cal'isee ilaaluu akka hin dandeenye hiriirotni waamicha adda bilisummaa Oromoo simachuun taasifamaa jiru ragaa guddaa ta'a. Kanumaan waliin sochiin hawaasni Oromoo biyyoota ambaa adda addaa keessa jiraatu yakka suukaneessaa Oromiyaatti lammii isaanii irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuu fi warraaqsa of ittisuu uummanni fi qeerroon taasisaa jiran deeggaruun hiriirri tumsaa geggeessanis taateedhuma bara kanaa kan bara haaraatti caalatti cimee itti fufuu qabu ta'uu hubachiisuu barbaanna. Kan kana dhaabuu danda'u mirga Oromoo fi lammiilee Oromiyaa kabajuu qofa ta'a. Walumaa galatti uummanni keenya yeroon itti lubbuu isaaf wabii dhabee bahee galuuf yaaddoo ulfaataa keessa seene yeroo Finfinnee dabalatee Oromummaan ifatti yakka taasifame leellistoonni impaayera Itoophiyaa kaleessaa deebisuuf akka sosohan ifatti himatan paartii aangoorra jiruun ifaa magariisni kennamee fi akka fedhan burraaquun hariiroo waliin jireenya uummattootaa balaa caalurra kan bu'e bara xumuraa jirru kana keessatti ta'uun ifaadha. Uummanni Oromoo addattii fi uummattoonni kaanis qe'ee isaa irratti nagaan jiraachuu dhabee bakka maratti ajjeefamaa fi gidirfamuun naannoo isaa irraa godaanee biyya alaa fi biyya keessatti buqqaatummaa fi baqattummaan jiraachaa yeroo jirudha. Oromiyaas ta'ee biyya Itoophiyaa keessatti manni murtii bilisaan hojjechuun dhibee bulchiinsi diigamee komandi poostiin diraramuun godinoota hunda keessatti rakkoo fi yaaddoon nageenya uummata irra jiru haalaan yeroo yaaddessu keessa jirra. Addi bilisummaa Oromoo haala walxaxaa fi ulfaataa akka dhaabaattis ta'e akka uummataatti lammiileen Oromiyaa keessa jirru
gidiraa fi roorroo itti aggaamame kana irra aanuuf furmaanni jiru gatii qabsoon gaafattu mara baafne kaayyoo bilisummaa Oromoo dimokiraasii fi mirga Oromoo milkeessuuf akkuma qabsootti seennetti ammas duulaa fi yakka suukaneessaa nurra gahee jiruun otuu hin jilbeeffanne tokkummaa keenya walitti qindeessinee hojjechuun biyya keenya irratti nagaan jiraachuuf socho'uu ta'uu irra deebinee hubachiisuu barbaanna. Kanneen Oromiyaa weeraruu, uummata Oromoo biyyaa biyyoo isaa irratti ajjeesuu, salphisuu fi saamanii hiyyoomsuun ofii abbaa itti ta'uu waliigalatti yakka suukaneessaa raawwachuu fi raawwachisiisuun uummata Oromoo mataa gadi qabachiisanii bituuf dhama'an uummanni Oromoo harkas muramu harma morma kutamee ittiin sirbamus tahee duulli duguuggi sanyii irratti geggeeffamu dhumeetu dhabama malee kabajaa namummaa mirgaa fi bilisummaa isaa wareegama feesisu baasuu irraa of booda kan hin deebine ta'uun hubatamuu qaba. Addatti kanneen bara dabarsine kana keessa duula uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti bananiin saba kana lafarraa dhabamsiifne impaayera Minilikii jaarraa 21ffaa ijaarra jedhanii abjootan ija seeraa fi heeraan hafee akkuma namummaattu warreen waliin jireenya uummattoota sadarkaa yaaddessatti ceesisan yakkamtoota tahuu addunyaatti agarsiisaniiru. Uummanni Oromoo saba sabuu fi hoodaan bulu kan warreen waliin jiraatuu fi olloota isaaf kabajaa olaanaa qabu ta'uun kan himaa hin barbaachifne ta'ullee wayita duulli isaa dhabamsiisuu itti xiyyeeffatee deemaa jiru seera heera biyyaan ittisa dhabee inumaa jajjabeeffamuu argu dhaaba kallachi qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiruun mirgaa fi kabajaa isaa tikfachuu bifa isaaf dandame hundaan qabsoo finiinsuuf dandeettis ga'umsas akka qabullee baruma xumurre kana keessa firaafis diinaafis agarsiise. Uummanni keenyas tahee lammiileen Oromiyaa duula roga hedduun Oromiyaa weeraruu Oromummaa dhabamsiisuun mirga uummata Oromoo sarbuuf injifannoolee wareegama ilmaan saba qaalii kan qabsoo barootaaf geggeeffameen argame sharafsiisuuf taasifamaa jiru sirritti hubachuun wareegama feesisu kamuu baasee of ittisuu walii birmachuu fi waliin dhaabbachuun akka warraa qubachiifna. Qabsaa'ota haala kamuu keessa dantaa isaa ittisan kumaa kitilaan kan qabu ta'us agarsiifamee jira. Duulaa fi balaa humnoota diinaa uummata Oromoo ta'aniin baname qolachuun Oromoo fi Oromiyaa ittisuuf dabrees nageenya tasgabbii uummataa mirkaneessuuf akkuma amma godhamaa jiru keessaa fi alaan waliif dirmannaa fi jaatanii olaanatu barbaachisa. Uummanni keenya yeroo kamiyyuu keessatti waan keessa darbaa dhufe dagachuu hin qabu. Keessaayyuu qabsoo gootota uummata Oromootiin injifannooleen hanga yoonaatti galmeeffame kan laayyootti ilaalamu miti. Kanneen mirga uummata Oromoo danquu barbaadan injifannoolee qabsaa'onni uummata Oromoo galmeessan busheessee uummata Oromoo of duuba deebisuuf halkanii fi guyyaa hojjetu. Kun abadan akka hin taaneef uummanni keenya injifannoolee hanga yoonaatti galmeeffaman kunuunfachaa kan hafeef tarkaanfachuun barbaachisaadha. Warreen mirga uummata Oromoo ukkaamsuun bittaa cunqursaa dheeressuu barbaadan xiyyeeffannoon isaanii inni dura qabsaa'ota uummata Oromoo adamsanii dhabamsiisuudha. Kan adda bilisummaa Oromoo irratti barootaaf deemaa turee fi jiru dhaabichi murannoon falmaa yoo nagahee kanuma. Humni uummanni Oromoo qabu tokko tokkummaa uummata Oromooti. Sabni guddaan kun gaafa tokkummaan socho'e raajii hojjechuu akka danda'u waan beekaniif meeshaalee qaban maraan tokkummaa Oromoo diiguu fi laaffisuu irratti ijibbaata gochaa jiran. Haala kana hubachuun uummanni keenya karaa hundaan tokkummaa uummata keenyaa eeguu fi jabeessuu irratti akka hojjetu dhaammanna. Kanneen galii qabsoo uummata Oromoo gufachiisuu barbaadan waan irratti xiyyeeffatan keessaa kan biroos sabboonummaa Oromooti. Kun akka yakkaatti ilaalame yeroo sabboonummaa Oromoo diiguuf ifaajeen godhamu argaa jirra. Sabboonummaan Oromoo dantaa uummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa mara tiksuun ala akeeka biraa hin qabu hin qabaatus. Kana hubachuu fi
Uummata keenyas ta'ee alagaa barsiisuun hojii keenya bara haaraa kana irratti xiyyeeffannu ta'uu qaba. Walumaan yeroo uummata Oromoof akkaan murteessaa ta'ee kana keessa ba'uuf bara haaraa itti seennee jirru 2023 keessa uummanni keenya tokkummaa isaa kan duraanii irra cimsuun roorroo bifa kamiinuu irra gahaa jiru bifa barbaachisaadha jedhee fi isaaf dandahame maraan ofirraa qolachuun akeeka mirga isaa danquuf socho'amu irra aanuuf qalbii haaraa fi yaada haaraan socho'uun murteessaadha jenna. Uummanni hin ijaaramne humna ta'uu hin danda'u. Humna ta'an mallee ammoo kaayyoo ka'aniif galmaan ga'uun hin danda'amu. Akeeka kaaneef galmaan ga'uuf ijaaramuun ammas ijaaramuun caalatti murteessaadha. Humna jaarmiyaa yoo hin qabaanne ammoo akeeka hawwan bakkaan ga'uun hin danda'amu. Qabsoon bilisummaa Oromoo hanga ammaatti injifannoolee galmeessuu kan danda'e waan addi bilisummaa Oromoo ABO jalatti ijaaramee tokkummaan qabsoo godheefi. Kanuma hubachuunis baroota darban qabsoo keenyaa fi jireenya keenya adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisuu fi dhabamsiisuuf shira xaxame maseensaa yoo nageenye bara 2023 kana keessa uummanni keenya dhaaba kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo abdii Oromoo fi Oromiyaa kan weerartootaaf ammoo yaaddoo ta'e roga hundaan cimsataa fi jabeessaa walii birmataa fi wal deeggaraa wareegama qabsoon feetu baasee mirga isaa akka harka galfatuuf yoomillee caalaa onneen socho'uun dirqama qabsoon nurraa eeggattudha. Haalli Oromiyaa fi waliigala impaayera Itoophiyaa rakkoolee siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa fi nageenyaan yeroo kamuu caalaa walxaxaa ta'e keessa galuun yaaddessaa waan jiruuf amala murna aangoorra jiru bilxiginaarraa kan ka'e filmaanni karaa nagaa dorgomanii dimokiraasiin sagalee uummataa dhugoomsuun kan seechi sirreeffame karaa qabatuu qabu waan ta'eef lammiileen Oromiyaa mootummaa jireenyaa fi nageenya isaaniif wabii ta'u dhugoomsuun fardidha. Kanaafis odoo yeroon hin barfannee fi gaaga'amni caalu uummataa fi biyya keenya irra hin geenye mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa ijaaruuf jabinnaan qabsaa'uun Oromiyaa irratti nagaa fi tasgabbiin wabii lubbuun jireenya lammiilee mirkaneessuu akka dhugoomsuuf dhaabotiin siyaasaa hundi qooda isaanii baatuun murteessaa ta'uu addi bilisummaa Oromoo ABO'n amantaa qabu ibsaa. Kanaafis jabinnaan kan qabsaa'u ta'uu ibsa. Maayii irratti qabsaa'onni, miseensonni, qeerroon bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo dirqamni qabsoo fi didhaan fuula keenya dura jiru akkaan jabaa ta'uu hubatanii jaarmiyaa keessan daraan cimsoo fi dirqama dhaabaa dachaan baatuuf akka of qopheessitan hiree kanaan waamicha isiniif dabarsina. Keessumaa dureen qabsichaa qeerroo fi barattoonni lammiilee Oromiyaa sochii roorroo qolannaa guutummaa Oromiyaa keessatti eegalee finiinaa jiru walitti fufiinsaan geggeessuun dimokiraasii, bilisummaa fi nagaa uummanni keenya biyya isaa Oromiyaa irratti dheebote dhugoomsuuf hidhaa murna PP gidiraa fi yakka suukaneessaa gareelee finxaaliyyiin humnoota mootummaan deeggaramanii deemaa jiruuf odoo hin jilbeeffatin akka itti fuftan dhaammanna. Kanumaa waliin duula uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti deemaa jiruun lammiilee keenya lubbuun baraaruuf sochii taasifamaa jiruun cinatti kanneen lubbuu baafatanii rakkoolee adda addaaf saaxilaman hadhaadhiyuun fi uummanni keenya keessaa alaan jaarmiyaaleen gargaarsaa fi namoomaa waliigalatti kanneen namummaa fi haqaaf dhaabbatan akka daddaffiin birmatan gaafanna. Gama kaaniin sabaa fi sablammiileen cunqurfamoon dhaabonni mirkanaa'uu dimokiraasii fi mirga uummattootaaf qabsoo irra jirtan humnoonni dimokiraasii fi kabajamuu mirga dhala namaaf dhaabbattan hundi yakka suukaneessaa uummata Oromoo irratti fi lammiilee Oromiyaa irratti deemaa jiru kana callisanii ilaaluun seenaan kan gaafachiisu ta'utti dabalee hariiroo waliin jireenyaa ollummaa egeree irratti gaaddisa hamaa akka uumu hubachuun bifa isaaniif danda'ameen akka sagalee tahan cunqurfamuun uummata Oromoo cunqurfamuu isaaniis ta'uu hubatanii waayillummaa nu gidduu jiru waliif beeknee fi walii dirmannee dimokiraasii mirkaneessuu fi mirga uummataa dhugoomsuuf qabsoo irratti akka waltumsinu addi bilisummaa Oromoo ABO'n waamicha isinii dabarsa.
bara 2023 keessa hundi keenya Oromummaa fi Oromiyaa ittisuuf yaaddoo hegeree jireenya uummata keenyaa fi lammiilee Oromiyaa furmaata waaraa argamsiisuuf tokkummaan haa sochoonu. Lammiileen hundi siiviilii, dubartoota, daa'immanii fi manguddoota hundaaf loogii tokko malee eegumsa akka godhan kanumaan waliin wal hubachiisuu feena. Ammas irra deebi'uun barri haaraan kun uummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa maraaf bara ajjeechaa suukaneessaa roorroo fi gidiraan irraa dhaabbatu haqnii fi dhugaan uummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa bakka argatee uummanni keenya mataa ol qabatee biyya isaa irratti bilisummaadhaan Oromiyaa nagaa fi tasgabbii qabdu keessa jiraatu akka nuuf ta'u hawwii qabnu dabarsina. Barri bara milkii fi injifannoo isiniif haa ta'u. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo Finfinnee Oromiyaa muddee 31/2022. Hermano
kami ustani taysan amma yaron ka hojjatan wajibni bilisummaan isi waqti harmeen isi waqti harmeen ya ilman koona dhagaba isiniin jetti harmeen isi waqti harmeen isi waqti harmeen ya ilman koona dhagaba isiniin jetti harmeen Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya irraaf qabannee dhiyaannee kanumaan raawwatee jira. Irra deebi'uudhaan barri haaraan kunis bara nagaa kan milkii kan injifannoof kan bilisummaa akka isiniif ta'u hawwaa sagantaa ittaanuun hanga walitti deemnutti nagaaf fayyaa keessanuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.